baasa dabalata goyyoo waayoo raboornaa tu'akkataa nuti isiniif dhiyeessa. Masjid Froodinaa Garbatiis Bahuwaan Goyyaadhaa Ustaazi keen kabajamaaf jaalatamaan Ustaaz keen guddaan Sheek Osmaan Ibnu Ahmad Binu Hasan Binu Jaarraa Binu Rooba barattoota isaanii kanneen madrasaa Imaamu Ahmad Ibnu Hanbal keessatti baratan barattoota isaanii xiqqaa fi gurguddaallee eebbisuun isaanii guyyaadhaa geggeeffa. Barattooti kan keessa kan Qur'aan buusan waraqa ragaa shahaadaa akka isaaniin kennaaf jedhanillee irra dhageeyyan kennuufiif qophiirra jiran keessummoonni kan guyyaadhaa armatti argamu maqaan isaanii akka malee fufurdaadha ofirra dhiise. Uummatni qoncofti armatti argamuun kun hawaasa biyyattii kanaaf naannoo isheellee akka malee gammachiis oduun keenya kan Oduu an Muhammad Amin Zeenam. Oduu waliin an Muhammad Amin Zeenam kolfinee wal kufalchiifnam amma oduu ijoo isinitti feenam. Oduu ijoom lukkuu faranjii fi lukkuu habashaa takka guyyaa du'aa isaanii walitti fuudhuudhaaf billaa saafaa fi addi distiin wal gahaniiti jiru. Distiin waxii allichaa takka guyyaa boruu gubachuudhaan waxii bilcheessite. Harreen takka qibaatii akka malee fuula irratti of laaquudhaan magaalaa jabanarraa kaatee wayita isiin ganda kubbaayyaa geettu balaan addaa tokko irra gahuun dhagahame. Gurbaan maqaan isaa Shayxaanur Rajiim jedhamu tokko dhufiinsa Ramadaanaa sababeeffachuudhaan taayifii 16 gara mana Shamizii jedhamutti ol naqe. Himanna Shamiziin himateen hidhaa adabbii halkan 30 mana maqaan isaa Agaabun Aliim jedhamu keessatti hidhame. Tiitisneen guddaa fi xixiqqaan funyaan gurbaa furrii kiiloo 50 baatee deemaa jiru tokko irratti wal gahuudhaan arraba isaaniitiin arraba gadi baasanii irraa arraabachuun isaanii dhagahame. Akkasumas nullee irraa arraabachuun jara baay'ee nu gammachiisa. Godina Jaawii daannessaa magaalaa Buutee keessatti mukni maqaan isaa Bakkanniisaa jedhamu tokko afaan Chaayinaatiin kolfaa ooluun isaa dhagahame. Bunni gurraachaa fi adiin addi shaayee kassasan. Godina ammoo oduu dhugaa isinitti himna. Godina Baalee magaalaa Gooroo zoonii lammaffaa masjida Fooqee irraa gara bahaatti madrasaan Imaamu Ahmad Ibnu Hanbal eebbifamte. Rooba yerooni banni waraabessan na nyaatame tayyette hin deemne daasiin ala jirti. Namichi illee achitti qoyte jedhe garaan dadhabem. Yaa Rabbi maal godha wayta jedhe amma asuma taa'ee mana keessa yaa Rabbi wama goote godhi osoo maleeyikaa ta'etillee itti naa ergite. Jaartii tiyya san itaan manan naa deebisii jedhee kadhate taa'ee mana keessa isiin karra jala jirtiin dhageetti waan isiin tartee si'anni jaartiin qaruu ta'edha achi ahaa itaa jaarsi kiyya akkana wayita jette barrii bantee ol deebite maleeyikaa isan na deemtan maleeyikaa isan na deemtan jette kanaaf dubartii ta'ellee dubartii qaruu ta'e akka jira binoo taasisu amma itti aansuudhaan barattuu Rumaanaa Bakartuu nashiidaan udees.